Ayyee ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanaala Ajab Tiyuubiitti dhuftan isiniin jenna. Ajab Tiyuubiin qophiilee ajaa'ibsiisoo, barsiisoo fi bohaarsoo ta'an qabatee kan isinii dhiyaatudha jechuudha. Jabaa jecha ajab jedhaa isiniin jenna. Gamanumaan gara qophii har'aaf qopheeffanneetti dabarra nu hordofa. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa addunyaa kanarraa wayita jiraatu hangam jiraachuu akka qabuu fi akkamitti du'uu akka qabu rabbumaatu murteessa. Abbaa uumaaf uumamaa rabbiitu murteessaa jechuudha. Egaa dhalli namaa eega jiraatee addunyaa kanarra jiraatee hedduu namaatti yaada ka ta'u asirra jiraatee gaafa du'e garamiin deemaa ka jedhudha. Maaliif waan fuuldura jiru ka beeku rabbuma waan ta'eef jechuudha. Haga argamutti garuu dhalli namaa wayita addunyaa kanarra jiraatee jedhee wayita du'e irra keessa lafaa jiraachuu irraa gara garaa keessa lafaa awwaalchaatti deemaa jechuudha. Egaa awwaalchatti wayita deemu akkaataan sirni awwaalchaa bakki namni itti awwaalamu akkaataa aadaa, duudhaa fi amantiidhaan garaagarummaa qabaata jechuudha. Sanboota egaa addunyaa kanarratti waan hojjetaa ture irraa gaafatameeti gara jannataatii fi azaabaatti deemuun karaa amantiitiinis waanuma jiru jechuudha kuni. Sanas ta'ee kanas qophii keenyaarraatiin sirna awwaalchaatiin waan wal qabatu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu awwaalchi aadaa biyyoota garaagaraa biratti kabajaa fi sirna ittiin awwaalaman kan mataa isaa qaba. Egaa awwaalamee booda immoo bakki awwaalchaa kophaatti bahee eegumsaa fi kunuunsi isaan malu taasifamaaf jechuudha. Sanis ta'ee kana namni tokko egaa awwaalamee deebi'ee dhufuun waan hin yaadamneef jecha bakkuma jiru sanatti awwaalchoota amantiitiinis yookaan immoo gareedhaan bakka itti awwaalaman san keessatti kunuunsi naannaa awwaalchaa saniifillee taasifamaa jechuudha. Egaa ardii keenya keessatti biyyatti argamtu biyyatti Madagaskar jedhamtu biyya ardii Afrikaa keessaa takka jechuudha. Biyyatti kuni aadaa namoota du'an waliin shubbisuu yookaan faamidiyaan jedhamuun beekamti. Faamidiyaan yookaan namoota du'an waliin shubbisuu jechuun sirna maatiin namni jalaa du'e suni lafee firoota isaanii du'anii jiranii qotanii baasuudhaan huccuu haariyaan yookaan kafan haariyaan irra deebi'anii maranii eegasiifuu muuziqaa naannoo sanitti dhaggeeffatan, muuziqaa bebeekamaa naannoo sanitti dhaggeeffatan itti banachuudhaan reeffa sanarratti shubbisu jechuudha. Naannahanii fuudhanii faada deemanii wajji shubbisu jechuudha reeffa saniini. Egaa reeffa sanarratti shubbisuun isaan ergaa qabu akka duudhaa isaanii sanitti yeroo tokko dhukkubni weerarri dhukkubaa biyya sanitti ka'ee ture. Kana bu'uura godhachuun mootummaan sirni kun akka dhaabbatu gaafatee ture. Ta'us garuu uummanni tole jechuun dandeenye sirnicha dhaabuuf. Maaliif jedhamnaani nuti namni du'ee jiru kun nuti lafa gubbaarra jirra. Namni du'ee jiru kun immoo du'ee lafa keessatti awwaalamee jira. Namni kun haala nuti keessa jirru waaqaatti nuuf himaa jaaniiti yaadu waan ajaa'iba namatti ta'u. Namni kun haala nuti keessa jirru waaqatti nu himaa ergaa itti dabarfatu jechuudha lafee duute tanatti. Ajaa'iba bar. Sanbooda namni isaan fuudhanii awwaala baatanii wajji shubbisanii yookaan irratti shubbisanii awwaalan kun ergaa haala isaan keessa jiran waaqatti akka himutti waan amananiif jecha reeffa kanaa wajjin shubbisuu filatu jechuudha. Egaa wallaalummaan akka naman goone hin qabdu waanuma ajaa'ibaati. Namni du'e suniifuu haala kam keessa akkamitti jiruu fi akkamitti akka jiru isumaaf rabbiitu beeka jechuudha. Ta'us garuu amma reeffa waggaa waggaadhaan waggaa lama lamaan baasanii reeffa bakka inni ciisutti irra deebi'anii baasanii wajjin shubbisuun kun hedduu waan ajaa'iba namatti ta'udha jechuudha. Namuma sanaa ciisa dhoorkanii jiranii. Egaa addunyaa kanarra ka jiru waa hedduu dhage'a. Odeeffannoon har'aaf ajaa'ibsiisoo jennee qabannee isinii dhiyaanne tana fakkaatti. Mana kana subscribe taasisuun dagatina ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadha.